ani arrabooda ajandaa fi yaa'ii miidiyaa kanarratti na hin agartani isinin jechuu arbaadeet ani hedduu rabbiin kiyyaa fi hedduu kabaja rabbii kiyyaa fi aalummaanii fi sheekan kiyya biraa isa hedduu dhabaa jira sababa ajandaa sooshaal miidiyaa kanaatiif jecha sababa waa'ee bultii xiyyaatiif jecha maqaa rabbiitiin isin qabe ani waa hedduullee asirrattillee haasa'ullee hin barbaadu akkuma ustaad Kamaal faan jedhanis ustaad Kamaal ol deebisaa shabakaa gabbuusa moo dhiifama ol deebise na hasra akkuma ustaad Kamaal faan jedhani ol deebise shabakaa gabbuusa moo ol deebise akkuma ustaad Kamaal faan jedhanis namni tokkolleen yoo namni atiin obboleessa qabdu atiin obboleessa wajjin dhalattee qabdu koomentii badduu na jalatti hin barbaadu. Maayikii qabadhuun hasiraatis dhiifama wajjin. Kamaalin ol galchu Kamaal miira keessallee hin galu. Maayikii qabadhuu dhiyeessa sagalee natti deebi'aa jirti. Ustaas Kamaal lakkoofsa tokko barreeffatanii ol galcha. Lammaffaa waa hedduullee haasa'ullee hin barbaadu. Ani akka namatti tokkootitti wulii ajandaa kiyyallee as barrattis namni tokkollee na godhatullee hin barbaadu. Jaalaltiinis kennaa rabbiiti. Nama tokkollee akka nama tuuxanis hin barbaadu. Oromoo waa takkallee hin dubbatina, waa takkallee hin kaasina, namallee hin arrabsina, namallee hin tuqina. Akka nama obboleessa Islaamaatitti, akka nama obboleessa Muslimaa, akka nama obboleessa keessan nama diin barsiisee yookaan nama diin barachaa jiruutitti aduu birurraa kaaftanii wallaahi yoo aruuza kiyya gammachuu kiyya kana barbaaddan taatan miyyolleen na gammachuuti argullee naani feeti. Kalaas erga waliin deemnee hanganaan kaayyee jennu taatu waa takkallee hin dubbateenaadha. Yoo dhugumaan namummaan isinitti dhagaamtu taatu ani hedduun miidhame wallaahi hedduun miidhame. Ammoo garuu shamarran hadaraa jecha kiyya kana qalamaan illee taatu barreeffadhaadha. Nama isin jaalatutti hadaraa hin boonina. Nama isin jaalatutti hadaraa hin boonina. Nama isin jaalatu qalbii isaa eegaa hanganuma qofan isin jechuu arbaata. Dubbiin isin dheeressu waa takkallee hin haasa'ina, waa takkallee hin dubbatina, waa takkallee manguddummallee jeenaa yoo akka nama musliimaat atiin barana guutuu na arrabsaa baates yoo dhugumaan obboleessa kan kee akka inni sammuun isaa nagee taatee jaaramuu barbaaddu taatu akka na cinaa dhaabbattee aduu guyyaa baruu deemee akkanan deemee ni haa godhadhee deemee fuudhu qofa hanganama qofan sirraa arbaata. Khalaas waa takkallee hin haasa'inaa waa takkallee ajandallee hin guddisinaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayeetan jiru dhiisa khalaas. Amma waan isitti obsuudhaaf isii dagadhiisii eegeetti rakkoon qabu gadiin dhiisa. Ani hawaasni Oromoo sheekootiin ulamaa'iin muslimaa alaana galfadha biyya keessa fuudhee alaa galuu barbaada jee Ustaas Ahmed Keenya. Kanarratti hawaasni kiyya jalqabaa galumaana jala jira waan ta'eef micootnallee eebbaan kabajaadhaan naaf gaggeessanii anillee kabajaa fi eebbaan akka ilma isaaniitti alarraa akkana galfataniin barbaada. Dhuma dubbii kanaati ajandaa tokkos hin barbaadu. Isiillee akka arrabsan hin barbaadu, akka qeeqanillee hin barbaadu. Nulachuu hawaasni kun waan jalqabaa nu jala jiruuf anillee wanta kan qabuuf bultii tiyya mana kanatti bultii jaaradhee galfachuu barbaada. Mana barbaaddanitti ana duuba waan dandeessan sappoortii na godha na jaara alaa na galcha. Isillee akkaan eebbise hawaasni kiyya haa beeku je wanni biratti tokko hin jirtu Ustaas Ahmed. Ayyeen galatoomi hubadheera waan kana keessaan xumuranii deebanii ela waan gabaabaa namni sitti meera Nasraa. Ijoollee 5 ijoollee 6 torba godhatee gargar ba'a namni gargar ba'uun birqii miti. Haati dubartiis booniyyee duwwaa miti kan isheen deesse. Baay'ee deesse haati Oromoo dubartoota meeqa qabdi. Sigalee booniyyeen malee namni yaan hin jiraadhu akkas hin ta'u wanti jedhamu hin jiru. Maaliif abbaa ijoollee meeqaarraayyuu namni gargar ba'a. Na hubadhu qoy eddeelan jedhaa jiru Nasra wanta kana sooshaal miidiyaa irratti as fiddanii qaawwa meeqaatama
asbanuufidha kan isin jirtan. Inni immoo isheetiin yoo hiikuu barbaade keessaan naqee hiikee sooshaal miidiyaa irratti antala koo abaluu ani akkasitti sii kenneera jedhanii nikaa walii hidhan gaafa walii hidhatan keessaan nikaa walii hidhatan dhaqanii nikaa isaanii keessaa walii buusanii deebanii yoo hawaasni kun na biraa dhaabbatu barbaade viidiyoo tokko kan nuufaa hojjetu as ba'e kalaas achirratti gargaarra. Asirratti dhufee inta jaalladhu akkasidha jecha jedhu akka kanaatti taasisuun sirrii miti. Inga abaqasa kana dura. Okay, dhaggeeffadhu namni gubatee nama gubatee rifachuu danda'a namni gubatee nammoo laalaan beeku. Waan akkas ta'uu danda'a. Ahmed Balesiki Ali Baka nama marachuudhaaf togguutu dhagaatti haruu waanuma inni dubbatu tokkaaf jallisanii kara biraatti fuudhuun gaarii miti. Faakotti itti meeraan hin gargaaramin maaliin ta'ini jedhaa hin jiru. Waa'ee nuti wal dhabneerran ishee duukaa gargar beera jedhu sababaa maalidha sababaa simmi sooshaal miidiyaa kanarra fiddanii yoo gargar dhaggeeffadhu ustaas alaal gaamala laal hawaasni keenya hordoftoonni tasgabbiin dhaggeeffadha laal booda dubbiin akka wanni biran taane wanti amma jechuu jiru mucaan yoo nama miidiyaa jirtaa sii gala yoo qulqullinaan waan kana gallaalle gaayis koomantii godhaa uummanni hundi jalqabaa keessa jira mucaa kana hawaasni Oromoodha. Adda bahuu isaanis beekanii namuu isaafis nagee kanne isiifis nagee kannuudha kaayyoon. Argitanii gaayis faamilii. Ilaal wanti inni asirra fide keessaan ka jechaa walu namni hundinuu mucaa kana yeroo karaa hundatti dhagaa darbitanii burjaajessuuf hin filatina yoo jireenya isaa hin barbaanne namoonni jireenya isaa barbaadu sappoortii ni godha. Isinii galana fakkaata. Namni jireenya isaa barbaadu namni hubatu namni qoma isaa keessa rabbi rahmata kaayee tokko namni saayikoloojii namaa eeguudhaatti danda'u tokko gargaarsa ni godha. Godhee mucaa kana tasgabbeessuu ni danda'a. Dhagaa itti darbamu amma booda namni takka Zandaa Muhammad Sheekottiilleen kabajaa wajjin irratti hin kaasina. Dhimmi kuni siis mudachuu danda'a. Jaartii teetii fi ilmoo teetiin dachii gaaraa fi bita si godhuu danda'a rabbiin. Namni hundi anaatu waa beekaadhaan irratti hin xiyyeeffatinaa bakka. Dhugaa jirtu isinitti himatee ilma dhiiraati.